Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma 8 keessatti kan jirudha kan ilaallu isiniin jedheera. Maarqos xiyyeeffannaan isaa inni guddaan Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa namoota bara mootummaa gita bittaa warra Roomaa jala jiran hundumaatti warra moototattis warra amantaa geggeessanittis Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa dhugaa ba'uudhaaf xiyyeeffatee barreesse. Jaarraa 64ffaa keessa dhaloota Kiristoos booda jechuudha kan inni barreesse. Yeroo sana kiristaanonni impaayera Roomaa jalatti ari'annaa isa cimaa bara ari'annaa guddaa keessa jiran keessadha kan inni barreesse. Ari'annaa sanarraa afanii ari'annaa sana dura dhaabatanii Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa dhugaa akka ba'ani. Ari'annaan kan irratti ka'aa jiru warra Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhan irratti ture. Ari'annaan kun immoo ari'annaa mootii warra Roomaatiin qophaa'e. Impaayera warra Roomaatiin qindaa'e waan ta'eef cimaa ture. Amantoonni bara isaanitti hidhaman, ajjeefaman, jirmatti hidhamanii gubaman, karaa garaagaraatiin bineensaa wallaansoo qabanii ajjeefaman ture. Sababii Yesuus Kiristoos fayyisaa ilma Waaqa jiraataa ta'uusaa amananiif. Kanaaf Maarqos inni ilma Waaqayyoo ta'uusaa irra deebi'ee dhugaa ba'uudhaaf kana nu barreessa. Kutaa kana bakka 4tti qoodne ilaalla akkuma inni kaa'amee jirutti yeroo barreeffama isaa ilaaltan bakkuma 2tti qoodamee jira garuu ijoon dubbii isaa keessa bakka 4tti qoodee isinii dhiyeessa. Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 3 gubbaatti Maarqos kun jalqaba wangeela Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhee jalqaba. Kuni jalqaba wangeela Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedheetiyyuu wangeela Yesuus Kiristoos akka dhugaa ba'u wanti inni barreessu, wanti inni dubbatu, wanti inni biyyatti beeksisuu barbaadu, wanti inni impaayera Roomaa keessatti beeksisuu barbaadu, wanti namooti wangeela isaa dubbifatan akka beekan barbaadu inni barreesse kuni wangeela jalqaba wangeela Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e dubbachuu barbaada. Inni Maarqos akka Luqaasiif akka Maatiyos hidda dhalootaa seenaa hidda dhalootaa Yesuus Kiristoos jalqabaa kaasee dubbachuutti interested miti yookiin fedhiin qabu. Inni seenaa dugda duuba isaa seenaa hidda dhaloota Yesuus Kiristoos tarreessuu irraan jalqabu Maarqos. Maarqos fakkeenyaaf Maatiyos toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos kan sanyii Abrahaam kana jedha. Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti ilaaltan akka jedhee jalqaba. Toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos kan sanyii Abrahaam kana jedhee jalqaba. Luqaas immoo ani Tewofiloosiif barreessa nama jaallatamaa Tewofiloos jedhamuuf barreessa. Tewofiloosiin yaa jaallatamaa jedhee anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee tarreetti galcheessiif caafuun gaarii fakkaatee anatti mul'atee jedha Luqaas. Ani dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee tarreetti galchee wanta ta'e hundumaa tarreetti galchee si caafuu fi gaarii ta'ee natti mul'atee jedha. Ani iyyuu qorataan ture waan ta'eef jedha gidduu isaatti beekan kute. An dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee qorataan ture waan ta'eef amma tarree galchee si caafuun gaarii ta'ee natti mul'atee jedha Luqaas. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 3 yoo dhaqxanii ilaaltan Tewofiloosiin akka jedha. Maarqos garuu gaafuma jalqabu kun jalqaba wangeela Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'ee waa'ee cuuphaa Yohaannis cuuphaatii kaasee waa'ee cuuphamuu Yesuus itti ce'a. Kanaaf ijoon dubbii isaanii guddaan Yesuus Kiristoos isa qabxii mormii, qabxii falmii bara sanaa ta'e, qabxii sababii ari'annaa ta'e isa namooti warri falaasafaa warra Giriikiitti qabamanii jiran amantii geggeessina warri jedhan isa isaan ittiin morman achumaa gadi ba'ee wangeela Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhee jalqabu kan inni barbaadeef kanaaf ari'annaa sana adrees gochuu barbaada waan ta'eef. Kanaaf Maarqos waa'ee cuuphamuu Yesuus irraa kaasee waa'ee tajaajila Yohaannis cuuphaa irraa kaasee waa'ee cuuphamuu Yesuus akkasuma waa amma tajaajila isaa inni xumuree gara Waaqaatti ol ba'uutti waan jiru barreessa guutummaa wangeela isaa keessatti. Isa keessa kaayyoon isaa inni guddaan waaqayyummaa Yesuus Kiristoos defend gochuudha yookiin immoo his divinity. Amma yommuu laaltanuu
iddoo wangeelota keessatti ammoo ilaaltanii Maatiyoosis, Maarqoosis, Luqaasis, Yohaannisis wangeellan kun arfan ijoon dubbii isaanii waaqayyummaa Kiristoos, Yesuus Kiristoos inni nama duwwaa akka hin taane, nama guutuu, waaqa guutuu akka inni ta'e dhugaa ba'udha. Gara ergaatti yoo deemtanii ergaa Yohaannis dhaqxan immoo Yohaannis abbaa wangeelaa ergaasaa keessatti ergaasaa 1, 2, 3 ergaasaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa dhaqxanii ilaaltanii isa asii waaqayyummaa Yesuus Kiristoos defend gochuuf hojjetaa ture. Asitti immoo namummaa Yesuus Kiristoos defend gochuun barbaachisaa ta'e keessa galee isa barreessa. Inni nama, inni waaqa duwwaa miti. Amma immoo namootatu akka mitaatii gochuu barbaade harkaa. No, inni nama guutuudha. Inni nama sanyii Addaami. Inni waaqayyoodhas, inni namas kan jedhu xumuruu barbaade. Kanaaf har'a Maarqos irra olaallee inni ilma waaqayyooti kan jedhu mormii sana warra isaan morman dura dhaabbatee wangeela kana ittiin falmuu barbaade. Kanaaf maal godha ture? Wangeelli kun kan jalqabee asumatti nu gidduutti jalqabe miti. Amma religious leaders warra Faarisotaa, warra Lewwotaa, warra beektota macaafaa gaaffii isin kaaftan kanaan jalqaba miti wangeelli kuni. Achi deebitanii yoo laaltaniittu ta'ee Waaqayyo Milkiyaasitti dubbatee ture. Karaa Milkiyaas raajichaa waaqayyo gooftaan maccaa kunoo ani ergamaa koo isa karaa anaaf qopheessu of dura nan ergaa dingatas gooftichi inni sin barbaaddan sun gara mana qulqullummaa isaan dhufaa kunoo ergamaan kakichaa inni sin hawwitan suni in dhufa jedhee Milkiyaas raajichi isa dubbate Maarqos jechoota ofiisaatiin paraphrase godhee si dura ergamaa koo nan ergaa kan jedhutti jijjiiree paraphrase godhee nu dhiyeessa. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 waggoota 500 dura. Isa dura Isaayaas raajichi kan inni dubbates akkasuma Waaqayyo garaa namaatiif yaada namaa qulqulleessee cubbuu isa nama balleessurraa nama fayyisuudhaaf karaa tokko qopheessee daandii tokko walqixxeessaa jira. Waaqayyo gaaf tokko inni fedheessa Isaayaas raajichi dubbate. Akkas jedhee ture Isaayaas sagaleen nama lafa onaa keessaa lallabu tokko Waaqayyoof karaa tottolchaati haraa lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra deemu qajeelchaa jedhamu dubbatamee ture jedhee dubbatee ture Isaayaas. Maarqos Milkiyaasiin dubbifadhaa, Isaayaasiin dubbifadhaa. Waaqayyo waan amma nu gidduutti ta'aa jiru kana, waan amma nu gidduutti raawwatame kana, wanta Yihuudaa keessatti Yerusaalem keessatti ta'e kana Waaqayyo dursee raajota kakuu moofaatiin dubbatee ture. Ragaatu jira, macaafatu duukaa bu'ee jira. Inni falaasafaan hin garagalu. Inni sin dura ture, inni sin dura dubbatamee ture. Inni wanta riisarchiidhaan qorattanii garagalchitan miti. Kaa'amee macaafatu jira. Isa ilaalaa jedhaan. Egaa Maarqosi dubbiin raajotaan dubbatame macaafota kakuu moofaa keessatti barreeffamee inni ture suni raawwatameera jedhaan. Yohaannis ofii isaatii akka macaafa keessatti raajonni wanti dubbataman raawwatameettan tajaajiluu dhufee jedhee dubbata. Isa Yohaannis dubbatu gara dhumaatti lakkoofsa 7-8 irra kaa'ee nutti hima. Yohaannis iyyuu akkas jedheen nutti hima. Itti dhanna isatti. Kanaaf Waaqayyo kan inni walitti nu qabe, kan inni har'a dhufaatii isa advent yeroo Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufuuf ture sana seenaa ture kan itti yaadannu wantuma falaasafa namaa irratti yookaan immoo yaada namaarraa madde yookaan kalcharii tokko eeguu barbaanne miti. Waaqayyo jalqabaa kaasee waan inni hojjete nama fayyisuudhaaf qopheesse garaa namaaf yaada namaarratti Waaqayyo hojii fayyisuuf qulqulleessuu isaa san hojjete yaadanna jechuudha. Macaafni qulqulluun inni kakuu haaraaf inni kakuu moofaa walii galanii isa isaan dhugaa ba'aniif Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jennee dhugaa baana jechuudha. Isaaf ibsaa kana ibsanna jechuudha.
Maarqos qabxii koo lamaffaatti darbaa waa afuritti sinitti madheera. Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 4 amma 5 gubbaatti kan jirudha. Kutaan inni lammaffaan achi keessatti Yohaannis cuuphaan dhufee akkuma milikkita Waaqayyo kenneetti tajaajila jalqabee jedha. Kan jedhu argisiisuu barbaada Maarqos. Abdii akka Waaqayyo kenneetti tajaajila jalqabuunsaa wanti Waaqayyo duraan dursee raajotaan dubbatee ture inni macaafa keessatti caafamee raawwatamuusaa argina. Amma nuyi warra bara raajiin itti raawwatame keessa jirruudha jechuun ni barbaada. Kanaaf Maarqos kutaa kana keessatti Waaqayyo yaada garaa namaa qulleessuun akka nama fayyisu, namoota ergaa wangeelasaa dubbifatan immoo isaaniin duuka buutota isaa akka inni godhu, akka inni balleessaa isaanii dhiisu argisiisa. Egaa kutaan kun tajaajilli Yohaannis maal akka ta'e dubbata. Yohaannis lallabaa akka ta'e, Yohaannis cuuphaa akka ta'e nutti Maarqos aluma jalqabu. Yohaannis lallaba qalbii jijjiirrannaa lallaba qalbii jijjiirrannaa wangeela Yesus Kiristoos isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru sanaaf qophaa'aa cubbuu keessan himachaa kottaa cuuphamaa jedhee lallabe. Achi booda Yohaannis in cuuphe. Cuuphaa qalbii jijjiirrannaa cuuphe. Lallaba qalbii jijjiirrannaa namoota gara qalbii jijjiirrannaatti waamu, namoota cubbuu isaaniirraa gara Waaqayyotti deebi'anii garaan isaanii jijjiirame, yaadni isaanii jijjiirame gara yaada Waaqayyootti, gara wanta garaa Waaqayyoo bira jiruutti akka isaan deebi'anu tajaajila Yohaannis. Yohaannis akkas jedhe cuuphaa yeroo jara namoota cuuphu, cuuphamaa yaada garaa geeddarachuu keessan mul'isaa, Waaqayyo immoo cubbuu keessan isiniif in balleessaa jedhe. Cuuphamaa yaada garaa geeddarachuu keessan mul'isaa, Waaqayyo immoo cubbuu keessan isiniif in balleessaa jedhe. Wangeelli labsii cubbamaa gara qalbii jijjiirrannaatti waamuuti. Gurraaf garaa namaatti dubbii Waaqayyoo dubbatanii nama cubbuun itti ulfaatee jiru, ba'aan irra tuulamee jiru, humni cubbuu gadi qabee jiru gara yaada garaa isaaniitti, gurra isaaniitti, qalbii isaaniitti wangeelatti himanii akka isaan qullaa'anii gara Waaqayyootti deebi'anu labsuudha. Wangeelli labsii misraachooti. Labsiin akkasii namoota akka isaan masaraa cubbuun itti jaare keessaa cabsanii ba'anii gara iddoo ayyaanni Waaqayyoo itti isaanii kennamu akka isaan dhaqan dubbii isaan gargaaru itti himuudha labsiin wangeelaa. Yommuu Yohaannis cuuphaan cuuphama yaada garaa geeddaradhaa, Waaqayyo cubbuu keessan isiniif balleessaa jedhee lafa onaa keessaa lallabe, namoonni magaalaa keessaa cabsanii yaa'anii, Yihuudaa keessaa Yerusaalemii cabsanii yaa'anii gara isaa dhaqan. Wangeelli yommuu asii lallabamu daarii lafaatii wanta cabsee nama baasu qaba. Wangeelli dhugaa gaafa iddoo kanatti lallabamu Waaqayyo daarii lafaatii aangoo seexanaa cabsee kellaa namootatti seexanni ijaare diigee Waaqayyo namni gara Waaqayyootti, gara fayyinaatti akka tarkaanfatu godha. It is not the presence of the preacher. It is the power of the word that works. Yohaannis nama dammadaamu nyaatudha. Nama wanta rifeensa gaalaa uffatudha. Nama teephaan mudhii isaa hidhatudha. Nama lafa onaa keessa jirudha. Achuma taa'ee garuu cuuphamaa yaada garaa geeddaradhaa, Waaqayyo cubbuu keessan isiniif hin balleessaa jedha. Sagaleen lafa onaa keessaa nama iyyuu magaalaa keessaa, Yerusaalemiin keessaa, Yihuudaa hundumaa keessaa namoota cabsee yaasee kellaa cabsee baasee gara fayyinaa akka isaan dhaqan godhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Arras wangeelli akkas. Labsiin wangeelaa namoonni waan isaan hidhate keessaa cabsanii ba'anii gara Waaqayyootti akka isaan ce'an isaan godha.
fira keessan cabsitanii baasuu hin dandeessanu. Al tokko tokko amma lallabii bara kana jiru akka jira xarmisu cabsaa baa akkas amma Facebookiin namoota deliverance power dhaan lallaban baay'eetu jiru. But the power of the word delivers. Namoota akkas jedhan jiru. Namoota dhugaadhaan Waaqayyo kennaa isaatti kennee tajaajilan jiru. Namooti diraamaa hojjetan jiru Facebook irratti. Kan saanii chaaleniin gara Dubaayitti diriiree jira amma. Gara Awurooppaatti diriiree jira, gara Ameerikaatti diriiree jira, gara lafa qarshiin jirutti diriiree jira namoota akkasii. Amma Facebook keessan gaafa bantan you see so many of them. They present themselves, not Christ. Ofii isaanii kan namaaf dhiyeessanu. Naan argaa mana kee keessa nama afurtu jira jedha tokko kaleessa Facebook irraan argaa. It doesn't matter. Namni 50 mana kee keessaa jiraatu. Maal jechuudhaaf jedheen dhaggeeffadhe. Boosseetti matti paaspoortiin koo qabamee maaloon koo ta'e maal koo ta'e. Namoota afur sanatu paaspoortii kee qabsiise. Nama isee wajjin mana see keessa jiraatan isaantu si jalaa qabsiise. Wangeelli namoota walitti naqanii wal jibbisiisuu miti. Wangeelli labsii jaalalaati. Wangeelli labsii fayyinaati. Wangeelli labsii nama saaxiluu miti. Wangeelli labsii cubbuu ofii saaxiluuti. Namooti kuni gaafa gara Yohaannis cuuphaa dhaqan lafa duwwaatti maal godhanidha beektu? Cubbuu ofii isaanii himachaa cuuphamanii jedha. Cubbuu eenyuu himachaa himaa? Cubbuu eenyuu himaa? Wangeelli cubbuu ofii keenyaa akka saaxilu nu godha malee wangeelli cubbuu nama biraa akka saaxilu nu godhu. Waamichi wangeelaa cubbuu ollaa keenyaa akka saaxilu nu godhu. Wangeelli ani cubbama akkan ta'e amanee gara fayyisaa biyya lafaas ta'e Yesuus Kiristoos isa cubbuu nama balleessuudhaaf gara biyya lafaa dhufee aqee fuula isaa dura dhaabadhee ani cubbamtuudha yakkamtuudha akkan jedhu na godha malee wangeelli obboleessi koo obboleettiin cubbamtuudha cubbuu seen saaxila akka nu jennu nun godhu. Inni dhimma Yesuusi. Guutummaa biyya Yihuudaa keessaa mandara Yerusaalem keessa kan jiraatanis hundinuu lafa Yohaannis cuuphaan jirutti ba'anii cubbuu isaanii himachaa laga Yordaanositti ofiin cuubsisu turanii. Hallelujah. Waamicha Waaqarraa. Waaqayyo Milkiyaasiin dubbatee, Waaqayyo Isaayaasiin dubbatee, Waaqayyo dhufee Elzaabeetii fi Yohaannisitti abbaa Yohaannisitti dubbate Zakkaariyaasi isaanitti dubbatee namichi kun abdii Waaqayyo abdachiiseen dhalate. Gaafa inni dhalatu immoo lafa duwwaa keessaa dhaqee lallaba lafa onaatti ba'ee waa'ee koo lallaba lafa onaa keessa namni lafa onaa keessa deemu maraatuudha. Namni lafa onaa keessa deemu ilma qalbii hin qabnedha. Akkas miti? Namni lafa onaa keessa deemu ilma qalbii hin qabnedha. Ilma borii fi yaannedha. Namni laalee filata lafa lalisaa filata. Yohaannis waamicha isaatiif jedhee akka ilma qalbii hin qabneetti gadi ba'ee moggaatti ba'ee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhe. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeelli waa'ee keenya miti. Wangeelli waa'ee dubbii Waaqayyoo isa nu keessa jiruuti. Kanaaf haala keessa jirtan irratti tuun taane dubbii Waaqayyoo isa sin keessa jiru irratti xiyyeeffadhaa. Biyya keessa jirtani tuun taane dubbii biyya Waaqarraa isa sin keessa jiru irratti xiyyeeffadhaa. Egaa wangeelli Kiristoos yommuu nutti lallabamu wanta hamaa garaaf yaada keenya keessa riphee ciisee nu balleessuuf jedhu nu keessatti saaxilee bilisa nu baasa. Garaan namaa hamaadha jedha macaafni qulqulluun. Yaadni namaa wal dhaalamiidha jedha macaafni qulqulluun. Wangeelli Kiristoos gaafa garaa keenya tuqu yaada hamaa yaada garaa keenya keessa jiru isa hamaa isa nama balleessu isa numa balleessuuf riphee ciisee nagaa fakkaatee nu ababbalee nu wajji walii galee jiru hojii hamaa yaada hamaa garaa keenya keessaa saaxilee goo dhaqii fuula Yesuus dura dhaabadhu ani cubbamaa dhadhii ittimi nuun jedha wangeelli. Gaafa isa himnu
waaqayyo hidhaa keenyatti nu hiika. Akkasitti hiikamne firoota koo. Sadaffaa irratti boqonnaa Maarqos boqonnaa 1:6 irratti Yohaannis haala Yohaannis cuuphaan ittiin tajaajilutu dubbatame akkuma isin argitanii iddoo sanatti nama akkamii akka ta'e akkamiin akka inni wangeela lallabeetu dubbatame itti bu'eera. Yohaannis cuuphaan tajaajila isaa tajaajila ture. Akka warra bara sana amantii geggeessanitti miti. Warri bara sana amantii geggeessan uffata amantaattiin geggeessan qabu turanii. Warri bara sana amantii geggeessan mataa isaaniitti marata qabu turanii. Warri bara sana amantii geggeessan kobbortaa qabu turanii wanta uffata lubummaa leewwota ta'uu isaanii kan argisiisu. Warra beektota macaafaa ta'uu isaanii argisiisu. Warra amantii geggeessan ta'uu isaanii waan argisiisu qabu turanii. Yohaannis garuu nama maraatuu fakkaata. Waan inni waa'ee isaa dubbatame yoo dhaqxanii ilaaltan Yohaannis uffata rifeensa gaalaarraa dhaame uffatee mudhii isaa teephaan hidhatee awwaannisaaf damma moggaa nyaachaa jiraate jedha. Egaa Yohaannis cuuphaan waaqayyo dubbii humna gara namaa jijjiiru gara namaatti dubbate keessa namaa jijjiiru cubbuu namaa balleessu waan isa keessa kaa'ee fi Yohaannis cuuphaan bakkee isaa irratti tun taane dubbii isa keessa isaa jiru irratti xiyyeeffatee lafa onaa keessa jiraata. Gaafa dubbii waaqayyo keessa keenya kaa'e irratti xiyyeeffannu lafa onaa keessa utuu aduun nun gubin jiraanna. Gaafa dubbii waaqayyo keessa keenyatti dhangalaase ilaalaa jiraannu caakkaa walakkaa namootaan marfamnee jiraanna. Gaafa dubbii waaqayyo keessa keenya kaa'e ilaalaa jiraannu lafa namni tokko iyyuu hin jirretti hiriyoota baay'eedhaan marfamnee jiraanna. Waaqayyo dubbii humna qabu gara isaatti kan nama fidu isin keessa haa kaa'u. Dubbii humna qabu asii gaafa isin tokko dubbattan gamasii hidhaa kaniiku. Asii gaafa isin himtanu Awurooppaatti, Ameerikaatti, ardii hundumaa irratti kan hojjetu waaqayyo garaa keessan keessa kaa'eera. Don't undermine the power of the word of God in your life. Isa al tokko karaa waaqayyo hojjetu tilmaamna. Obbo Daannoon yeroo baay'ee waan tokko nutti himu waa'ee luba guddinaa tumsaa. Beeku gati ta'eef waan dhuga ba'iinsa isaanii namatu dhaqee cubbuu nama biraatti hime. Luba guddinaa tumsaatti. Abaluu kunoo maalibboo konnu kunoo akkas godhaa jedhanitti hime. Naani lubi guddinaan dhugaa jettaayii jedhanii isanni namicha sanatti namate namicha hamachuu dhaqe sanatti argisiisan. Dhugaa jettaayii waan biraa miti. Waaqayyo hojii waaqayyo sin keessatti hojjetu hammam dubbii waaqayyootiif akka garaan keessan banamaa ta'e qophaa ta'e duwwaa irraa hojjeta malee isin hammam akkasin miilla keessan taxanqaqxanii deemtanuun hin hojjetu. Isaan hin hojjetu. Karaa namni isinitti mee asirra deemi bitaatti hin gorin mirgatti hin gorin isiniin jedhu hin hojjetu. Waaqayyo garaa ilaala. Kanaaf waaqayyo dubbii humna garaa namaa keessatti hojii hojjetu waan isa keessa kaa'eef lafa onaa keessatti labsii isa satti kenname labsuu irratti xiyyeeffatee jiraata. Namni hiyyeessi kun, namni damma moggaa nyaatu kun, namni teephaan of hidhatee deemu kun, namni rifeensa gaalaa uffatu kun, namni amma bara kanaatti maal jedhama? Intaawisoo jedhama. Miti? Yohaannisiin ammatu waa'ee isaatti rifeensa gaalaa uffataa damma moggaa nyaataa waanuma argate nyaataa lafa onaa keessa jiraatatu jettaniini bakka baay'ee jijjiirama keessan darbine namni jijjiirama evolutionii isaan fidne jechuudha jedhama miti amma silaa. Inni evolutionii isaatu namni fixin dursee fixe isa alaa kana dhiisee isa waaqayyo keessa isaa kaa'een fagootti hojii hojjetee magaalaa Yerusaalem magaalaa waaqayyoo iddoo waaqayyoo buufatu jedhamee warratti marsee jiru kottaa waaqayyoo as lafa onaa keessaa hojjetaa jira jedhee yaase maqaa waaqayyoo ulfaatu.
waaqayyo akkasitti hojjeta. Wangeelli labsii waa'ee ifichaati malee wangeelli labsii waa'ee namicha isa ofiisaa lallabuu miti. Wangeelli haala namichi keessa jiraatu miti. Wangeelli ificha isa namichi of keessatti ilaalee waaqa irratti ilaalee waa'ee isaa dubbatudha. Wangeelli namoonni hundinuu dubbii isaatti akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e jedha. Yohaannis boqonnaa 1:7. Kanaaf Phaawulos akka jedha, ani wangeelicha akkan dubbadhuuf afaan koo akkanaa banamu, yommuun afaan banee dubbachuu jalqabu dubbii afaan koo irra waaqayyo akka kaa'u cimsaa naa kadhadhaa jedheetiyyuu dubbata. Efesoon boqonnaa 6:19 irratti ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yommuun afaan saaqqadhu dubbiin akkanaaf kennamutti anaaf kadhadhaa, akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani funyoo sibiilaatiin lafa hidhamettiyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jiraadha. Wangeelli Kiristoosiif afaan ta'anii dubbachuudha. Afaan eenyu? Afaan eenyu? Wangeelli lafa onaa keessatti Kiristoosiif afaan ta'anii dubbachuudha ture. Yohaannisiif anaafisiniif wangeelli lafa onaa keessa hin jiru miti. Amnuudha lafa sakkamii keessa ranu warri as jiru. Lafa isaa namni lalisaa godhee bonas miidhagsee gaannas miidhagee akka inni jiraatu godhee shaa godhe keessa jira miti. Wangeelli haala keessa jirutti wangeela akka dubbannu wangeela Kiristoosiif afaan taane naannoo keenyatti akka dubbannu, Kiristoosiif afaan taane moototatti akka dubbannu, Kiristoosiif afaan taane siyaasa keenyatti akka dubbannu, Kiristoosiif afaan taane paarlaamaatti akka dubbannu, Kiristoosiif afaan taane muummicha ministeeraatti akka dubbannu, Kiristoosiif afaan taane seenataratti akka dubbannu, Kiristoosiif afaan taane Waashingten DC'tti akka dubbannu waaqayyo nu waame. We are not political activists. We are Christ's mouthpiece. Afaan Kristos taanee garuu eenyuttiyyuu wangeela Kristos akka dubbannuuf waaqayyo akka nu gargaaru haa kadhannu. Al tokko namoonni misunderstanding nu godhu gaafa waa'ee siyaasaa dubbannu. Dhugaa namooti baay'ee misunderstanding nu godhu biyyaas. Ammal tokko namoota biyyaa wajjin chaatiin godha. Maalumaaf ati haasofte al tokko OMN irratti nanaasaan afeeru karaa geggeessitoota amantaa. Ati akkam dubbii waaqayyo lallabuu dhiiftee kana keessa waa'uma achirra galtee dubbataa jedhu namoonni. An paarlaamaa galuuf hin dubbadhu. Utuun paarlaamaa galuu barbaade utuun mattuun galiin carraasaa argadheen ture. Otuun seminariin galiin carraasaa argadheen ture. Waamicha isaa argadheen ture. Afeerri isaa argadheen ture. Kottulaa qophaa'iraa jedhameen ture. Otuun galuu barbaade. Waamichi koo samiti. Ani waamichi koo afaan Kiristoos ta'ee bara hundumaatti ofii koottis ollaa koottis dubbachuudha. Kanaaf waamamne. Inni immoo calluun jechisiisu. Dhumarratti Maarqos boqonnaa 1:7-8 Yohaannis cuuphaan waa'ee ofiisaatii sanii dubbate barreessa Maarqos. Akka jedha inni anarra jabaatu na booddeedhaan dhufaa jira, gadi gugguufee hidhaa kophee isaatii illee hiikuudhaaf ani nama ta'u miti. Ani bishaaniin isin cuuphee inni garuu hafuura qulqulluudhaan isinin cuuphaa jedha lakkoofsa 7-8 irratti. Isiniif fixaan jira. In 3 minutes isiniif fixa. Lakki 2 minutes. Daqiiqaa immoo naan qabinaa daqiiqaa namaa qabdu. Maarqos maaliif akka Yohaannis kana jedheen dubbatu? Inniyyuu akkas jedheera jedha malee. Yohaannis garuu yommuu waa'ee wangeela abbaa wangeelaa jechuudha. Yohaannis abbaa wangeelaa wangeela saarfaffaa keessatti yommuu waa'ee Yohaannis cuuphaa dubbate maaliif akka inni akkas jedhe nutti hima. Warra Leewwotaatii fi warra Faarisotaatiyyuu Yuudaadhaa namoota itti erganii warra Yuudotaatu Leewwotaaf namoota
akka jedha. Gaaffii Yihuudoonni Yerusaalem keessa jiraatan lubootaaf Lewootatti erganii isa gaafataniif deebii kenne. Maarqos isan maqaan na'u. Isan akkas jedhe duwwaasaa. Itti erganii ati eenyu? Ati Yesuus Masiisan dhufa jedhame moo? Ati Isaayaas moo? Ati Eeliyaas moo? Ati eenyu jedhaniin? Ani Masii isa abdachiifame miti jedheen. Ani Kiristoos isa abdachiifame miti jedheen. Ati Kiristoos jedhamne gaafatamneetu bara kanaati. Gooftaan kona keessaraa maalaniif Kiristoos tokkumaa kan jedhanii lallaban baay'ee jiraam. An Kiristoos ana keessaraa an Kiristoos. Ani isa abdachiifame miti. Ani waa'ee ifichaa dhugaa ba'uun dhufe. Waa'ee ifichaan dubbadha. Ans labsii ifichaaf hin dhufe inni na booddeen dhufaa jira. Erga ati Masiicha hin taane maaliif cuubxaree jedhanii gaafatani. Wanta hin cuubuuf moo ani bishaanii nan isin cuuba. Inni na booddee dhufu immoo hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan isin cuubaa jedheen. Ani kophee isaatii hiikuun anaaf hin ta'u inni na booddee dhufu anarran caala jedhee himaadhaan isin cuuphaanii. Maali ani isa miti inni dhufaa jira. Ani immoo akka Waaqayyo abdachiisetti isa namicha isa ergame namicha lafa onaa keessaa lallabuudhaanii jedheetu dubbate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Firoota koo waamichi Yohaannis cuuphaa karaa Kiristoos irra deemee gara namootaa dhufu qopheessuu ture. Waamichi keenya karaa Kiristoos gara warra rakkatanii dhaqu qopheessuudha. Karaa Yesuus warra cunqurfaman bira dhaqu qopheessuudha. Karaa Kiristoos warra hacuuccaa hafuuraa jala jiran, hacuuccaa foonii jala jiran, dhiibbaa mirgaa warra qaban, dhiibbaa hafuuraa warra qaban, seexanni kan irratti mo'e, kan dallaatti ijaare, guddaa fakkeessetti agarsiisee hidhee masaraatti tolchee kan inni kaa'e isaanitti karaa Waaqayyootti agarsiisuudha waamichi keenya. Akkamitti dubbii Waaqayyo nu keessa kaa'e garaa namaatiif gurra namaatti dubbachuudhaan Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu.